Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota maamiltoota chaanal yuutuubii Isaaq Ibraahim har'aan tana kaa viidiyoo addaa kan namni baay'een barbaaduun isiniif qabadheetii dhiyaadhee jechuudha. Viidiyoo har'aa keessatti akkaataa koopiraayitii nama viidiyoo keessan hatee viidiyoo chaanala ofii irratti upload godhu chaanala ofii irratti maxxansuu furmaata akkamitti kennaa akkamitti riippoortii goonaa akkamitti iyyannoo itti banuudhaan yuutuubitti beeksisnaa waan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Kunis namoonni baay'een viidiyoo keessan isin jalaa hatanii yeroo fayyadamnantu mul'ata. Akkasuma viidiyoon keessan yoo hatame akkamitti beekuu dandeessan namoonni baay'een hin beekan jechuudha. Kana wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf jalqaba amma kallattiin gara kiroom browzarii keessanii yookiin intarneet browzarii deemtanii jechuudha. Kiroomi keessan erga bantan youtube.com jettanii bantanii san booda profaayila keessan tuqxan jechuudha. Akkuma baratame san booda gara YouTube studio seentan jechuudha. YouTube studio keessa seentanii bakka amma xiyyan agarsiisa kana namoonni YouTubera ta'e kan hin beekne hin jiru jechuudha. Kanaafuu amma as keessa browzariiwwan kanneen keessaa kan barbaadan filattanii kiroomii filadheeti jiraan jechuudha. Kanaaf kiroomii erga filattan booda daayirektiin gara interfeesii chaanala keessanii gara daashboorditti isin fudhata. Daashboordiin keessan kana fakkaata. Yeroo gara daashboorditti isin fudhatu jechuudha. Karaa harka bitaatiin yoo gadi deemtan jechuudha iddoo profaayilii keessanii jalatti koopiraayit kan jettu jirti jechuudha. Asin akkana gad deemtan mallattoo caasiintu jirti koopiraayit ta'etu sana kilik gootanii yeroo tokko ni bantanii bakka mallattoo sana koopiraayitii tana ni bantan jechuudha. As biratti interfeesii haaraa jechuudha. Batanii afur isinii fidaa. Tokkoffaan maash ka jedhu, lammaffaan remove request message and archive ka jedhu jira. Amma bakka maashii kanatti viidiyoowwan kiyya ka hataman amma viidiyoo baay'eetu jira as jala baay'ee ammaaf viidiyoo afurtu jira ani riippoortii kan godhe jiru jechuudha. Kunoo viidiyoo kana amma fakkeenyaaf viidiyoo asitti argitan kana kaartoonii koomedii jedhee kan namichi barreeffate kana jechuudha. Namni kun Sa'aad Show jedhama. Dubartii ta'e dhiira ta'e I don't know. Kun ammoo asitti kunoo guyyaa akkuma as biratti argitan kunoo viidiyoo afur jechuudha. Namoota laalan wajjin na jala hateetii chaanala ofii irratti maxxansanii jechuudha. Daayirektii daawunlood godhaniiti jechuudha. Kunoo viidiyoo kana fakkeenyaaf kaartoon koomedii kan nama sadii ilaalee guyyaan inni upload godhe guyyaa kana guyyaa 17 bara 2022 maqaan chaanala kana Sa'aad Show jedhama. Akkasuma immoo wanti inni fayyadame jechuudha. As biratti mul'ata jechuudha viidiyoo kiyya Sa'aad Showin kuni. Kunoo as biratti 100% of their video content jedha. Dhibbatti viidiyoo kee daawunlood godhe jechuudha. 100% inumaahu jechuudha. Kunniin hundi isaa Awwal Horoo ka jedhu jira. Jamaal Mahammad jedha. Kunniin hundi isaanii Abdul Kariim. Namoonni kunniin hundi isaanii viidiyoo kiyya hataniiti chaanala isaanii irratti kan maxxansan jechuudha. Kanaafuu waan amma iyyannoo galchuudhaaf deemaa jechuudha. Saniif akkuma argitan chaanaloonni kun sabskraayibarii isaa waliin dhibbatti full information isaanii diteelii wajjin isinii fida. Amma select gootan kan iyyachuu barbaadan san mallattoon sanduuqa booksii jirti. Ishee san kilik gootanii ni bantan jechuudha. Amma namni kun viidiyoo kiyya kan daqiiqaa 5 guutuu hateena jala yoo barbaadan chaanala sana isin dubbisuu dandeettanii akka viidiyoo kaasu oduu iyyannoo hin galchin dura bakka amma isin argisiisu kanaan meesajii itti ergitan akkanumatti nuyi cimsanitti yookaan immoo request removal kan jedhu iyyannoo viidiyoon akka ka'u yuutuubitti iyyachuu jechuudha. Copyright.com irratti iyyattanii yoo bakka kana kilik gootanii bantan interfeesii kana isinii fida. Kunoo maqaa chaanala keessanii gubbaarra jira. Video request for removal viidiyoo tokko filattanii jirtanii jechuudha. Erga filattan akkana gadi siqtanii kunoo in bringing viidiyoo kana kunoo amma fakkeenyaaf bakka kanatti bakka Noovembar 27 2022 kana ana upload godhee ture viidiyoo kana. Viidiyoo chaanaalii irratti upload godhe jechuudha. As biratti kunoo fakkeenyaaf namichi kun chaanaalli isaa Jamaal Muhammad jedhama. Subscribe 11 qaba. Nama sadiitu ilaalee akkasuma lookeeshinii isaa duwwaa irraa kaasee daqiiqaa guutuu daqiiqaa 5 kiyya viidiyoo akkasumatti hatee kunoo fayyadamee jedha. Asitti informationii kanatti himaa jira jechuudha. Asitti immoo my content kiyya yookiin immoo qabiyyee yookiin viidiyoo kiyya natti argisiisa bakka isin argisiisaa jiru. Viidiyoo na jala hatee kunoo guutuu isaa jechuudha. Amma gastii hiiktanii jechuudha. Bakka lakkoofsa lamaa kana copyright owner abbaa copyrightidha.
ka jedhu filannoowwan as biratti isinii fida. Kunoo as biratti filannoon calqabaa affected party myself namni miidhame sun anaa jechuudha. Myself guuttanii isanii guuttanii kallattii gara bitaa kanaan immoo am owner in this video jettanii guuttan jechuudha. Kan gara mirgaa kanaan isinii kenname san am owner in this video an abbaa viidiyoo kanaati jettanii jechuudha. Ingiliffaan barreessitanii ni barreessitanii okay gootanii jechaadha. Kunoo as biratti amma guuteetii jira jechuudha. Ammallee foormiiwwan biraa jiran kunoo name of copyright owner abbaa copyright isaanii jechuudha. Abbaan copyright anumaa kunoo Isaaq Ibrahim jedhee barreesseetii jira. Innuyyuu naa barreesse jechuudha. San booda kunoo kaantirii biyyallee ni barreessitanii as biratti fakkeenyaaf anuma biyya select godhoo isin biyya jirtan san select gootan jechuudha. Location irra jirtan sana select gootanii yoo godhame fakkeenyaaf Itoophiyaa select godhuuti. Kunoo Itoophiyaa select godhee jechuu kunoo as biratti akkuma argitan ammas gadi siqaa foormiiwwan ni jiranii. Phone record lakkoofsa bilbilaa ni barbaachisaa. Lakkoofsa bilbilaa keessan asii guuttanii street addressii kana Asallaa jedhee guutee Asallaa naannoo sana jechuudha. Street san guuttanii naannoo keessan sana jechuudha. Imeeliin keessan normaalii as hin jira. Magaalaalee ni guuttanii fakkeenyaaf Asallaa jedhee guuteeti jira. Ammas gadi siqtanii jechuudha. Imeelii lammaffaa yoo isin barbaachisa asitti guuttanii inni optionaaliidha. Ammas biyya ni guuttan jechuudha. As biratti postal koodiin Finfinnee yoo taatan 1,000 an amma bakka biraa waan hin jiruuf 00 godha jechuudha. Iyyannoo haala kanaan kan galfadhuuni. San booda removal optionii sadaffaa biraa isin fida. Removal optioniin isa sadaffaa irra jiru kana jechuudha. Standard request removal now. Amma narraa haa kaasuu waan jedhuuti. Kun inni calqabaa kun immoo sagantaatti qabachuu waan of keessaa qabu ilaallata. Isin kan amma xiyyaana isinitti argisiisu kana standard request removal kana guuttanii achi booda copies jedhu kana select gootan jechuudha. Tick isiniif akka godhuuf. San booda kanallee jechuudha on godhattanii achi booda legal agreement jira lakkoofsa 4 kanneen hunda isaaniitu iyyuu tick godhattanii on godhattanii jechuudha. On godhattanii kanneen jechuudha. Achi booda bakka signature record jedhu mallattoodha kun. Mallattoon kun waan harkaa mallatteeffamu otoo hin taane maqaa dhuma keessan maqaa guutuu keessan kan ID yookaan immoo waraqaa eenyummaa keessan irratti barraa'uudha as biratti kan galchitan yookiin immoo kan paaspoortii keessan irratti barraa'u as biratti barreessitanii maqaa keessan guutuudha as biratti kan barreessan fakkeenyaaf Isaaq Ibrahim Amaan jedheeti galmeesseeti jira. Achi booda submit jettanii jechaadha. Gubbaa kanarratti mallattoo submit jirti. Bakka kana tuqxanii submit jettanii jechuudha. Kanaafuu kaantiriin as biratti hin barbaachisaa mallattoo diimaa waan naa kenneef kaantirii as biratti itti guuttanii jecha. Achi booda submit jettanii kunoo submit taheeti jira ergameeti jira jechaadha. Haaluma amma argitan kanaan select naaf tahee na ergameeti jira jechuudha. Removal request kana keessa godhattan namicha itti ergamee jira. Namicha irratti copyright strike ta'a jechuudha. Hanga ji'a 3 irraan ka'u viidiyooleen dileetiin ta'uu fi garuu nama chaanaalaaf haaraa ta'u yoo ta'e inni nama freeshii kan yuutuubara xiqqaa homaa hin beekne yoo ta'e yuutuubiin homaa dhibbaaraan hin ga'u cadhiseetuma dileetii irraa godhaa jechuudha. Isaaf immoo barumsa akka ta'uuf viidiyoo qofa dileet godhaa jechuudha. Yookaan immoo copyright strike jedhee irratti erga haala kanaan fayyadamaa isiniin jedha. Kanarraaf jennee kanumaa wanni isiniif hin galle yoo jiraate keessaan na gaafadhaa isiniin jedha. Xumureetii jira. Horaa bulaa deebana guddaa galatoomaa. Baay'ee baay'ee.